gara koon dhufanii duwwaa baay'ee lakkaa'ee ergatii dhufte garuu kiyya koo qurxummiin guute eedaa sitti signaanii laafonaatu misooma eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii isa du'aatu jiraata. Otot gara koon dhufanii duwwaa baay'ee lakkaa'ee ergatii dhufte garuu kiyya koo qurxummiin guute eedaa sitti signaanii laafonaatu misooma eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii isa du'aatu jiraata. Durayyoon hin goome sirraatii fagaachuuku siinala maaltu tola hundee jireenyaa taatu namni si walii galee maalumaatitti irrata gurguruu sena deemu gammadeetu jiraata. Durayyoon hin goome sirraatii fagaachuuku siinala maaltu tola hundee jireenyaa taatu namni si walii galee maalumaatitti irrata gurguruu sena deemu gammadeetu jiraata. Otot gara koon dhufanii duwwaa baay'ee lakkaa'ee ergatii dhufte garuu kiyya koo qurxummiin guute eedaa sitti signaanii laafonaatu misooma eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii isa du'aatu jiraata. Silaasatti durumayyuu barbaacha koof gadi buute ulfina kee dhiftetu anaaf san hundumaa taate beenya siif kennuun qabu gaatii kee guddaa sana amman beeku si jaja Yesus koo gooftaa boqonnaa. Silaasatti durumayyuu barbaacha koof gadi buute ulfina kee dhiftetu anaaf san hundumaa taate beenya siif kennuun qabu gaatii kee guddaa sana amman beeku si jaja Yesus koo gooftaa boqonnaa. Otot gara koon dhufanii duwwaa baay'ee lakkaa'ee ergatii dhufte garuu kiyya koo qurxummiin guute eedaa sitti signaanii laafonaatu misooma eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii bu'aa bayii wal qixxaataa eedaa sitti signaanii isa du'aatu jiraata.